Urjii ulamaawotaa daa'ii beekamaa barsiisaa amantaa hayyuu beekumsa galaanaa leenca fakkii namaa Dr. Zaakir Naayik. Dr. Zaakir Naayik dhukkubsatee hospitaala guddaa biyya Maaleeshiyaa keessatti yaalamaa jira oduun jedhu sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti bal'inaan gaggeeffamaa jira. Oduun kunis warra amantaa musliimaaf rifaatuu guddaa yoo ta'u, warra isa faallaa jiraniif gammachuu ta'ee duula maqaa xureessii irratti gaggeeffamaa jira. Daa'ii beekamaan keenya Dr. Zaakir Naayik yeroo ammaa kana keessatti nagaa akka jiruufim dhukkubbiin homtuu akka isa hin dhukkubne akkasumas oduun sooshaal miidiyaa gubbaa irratti deemaa jiru oduu sobaa akka ta'e maatiin isaatii fi abukaatoon isaa obbo Abkaaraaddiin kan jedhamu himuun namoota biyya Maaleeshiyaa keessatti addunyaadhaaf duula maqaa xureessii kana isa irratti banan himannaan akka isaan irratti banamu abukaatoon Dr. Zaakir Naayik dubbatee jira. Kanaafuu Dr. Zaakir Naayik nagaa isaa jira. Oduun sooshaal miidiyaa sobaadha. Maatiin isaas nagaadha. Hundi keessan nama ijoollummaa isaarraa kaasee hanga arriin adiin itti baatutti tokkichummaa Rabbii lallabaa faarsaa jiraate kana Rabbiin fayyaa waliin umrii isaa nuuf haa dheeressu jecha caalatti ammoo daawaa akka hin goone uggura isaa irratti kaa'ame kana akka Rabbiin irraa kaasisu warra isaa irratti akka ugguramu taasisanis akka Rabbiin qalbii isaaniif kennu du'aayii godhaafi. Dr. Zaakir Naayik seenaa isaa akka bal'inaan isiniif fidu koomentii fi laayikiin na agarsiisa. Odeeffannoo isa dhugaa fi haqaa qofa argachuuf mana gurbaa qaxaleef miseensa ta'a. Peejii akkaawuntii TikTokaa mana maxxansaa fi beeksisaa kuus jedhu kana foloo gochuus hin dagatinaa.